Atachin raski. Metra sadina raski. Achi. Mal korchi sar gamira. Urgumi. Agi biti ka farmasi ka ko biti. Odu ka wata manta ni fidani hawasa kin da gogorsina. Qorchichi yaali irra jira jedhame malee argameeraan jedhame. Hawaasni keenya kallattiidhaan foddaa televiziyoonaan nu daawwachaa jirtanii ergaa rifachiisaa isiniif qabna. Dhukkubni koronaan Koronaadha. Korona. Koronaan maqaa konkolaataati. Inni konkolaataadha. Na yaadadhe. Harka keenyaan eeboo qarree aduu irratti akka injifannee harka keenya saamunaadhaan sirriitti dhiqannee koronaa injifachuu dandeenya. Harka wal qabuu dhiisnee yaadaan wal qabnee bakka namoonni walitti qabamanitti qilleensa gahaa akka argatanii gochuun namootni yoo xiqqaate meetira 2 ol walirraa fagaatanii akka ta'an gochuun akkasumas gorsi ogeeyyiin fayyaa nuuf kennan sirriitti hordofuudhaan dhukkuba kana injifachuu dandeenya. Guddadhu. Mataa boobuu, qonqoo hoksisuu, ho'inni qaama garmalee dabaluu akkasumas haxxiffachisuun yoo jiraate jaatamii 955 irratti bilbili. Gurbaan kun ilaalamu qaba. Takka kaameeraa kana dhaamsi.